diraama Dubaay 10,000 itti kenne. Diraama 10,000 san keessa diraama 300 bichannaa gale birrii Dubaayitti jechuudha. Diraama 700 hayxitiya. Takunoo asriin kun natti argu irratti na hafe. Urgasanii ji'a meeqa ji'a 11. Booyee ganama booyee galgala booyee miidiyaan kun guutuun aalimni aaqilli jaarsummaa naa kadhataa dhaqee laafaa jabaan itti booyaa dhaqee dadhabee jaarsummaan dadhabee jennaan mana haadha Faaxititti illee dhaqee kun anta du'aati ilmaan xiyyaarra du'ee maraadhee badhettaafe jedhee achitti illee falli tokko naa godhamuu didee muluu ofirraa na bilookee jaarsota illee ofirraa bilookee sagalees hin qaba wannaa isallee hin qaba aadii isallee hin qaba. Kana hunda na godhee ilmaan xiyyaarra amma kunoo dhibamee mana arabaatitti hafee amma dheengadda micaan arabaan albeenatti fiigee waan ta'u wallaalee wallaahi wabillahi kun amma ofirraa ganna baasanii ala jira waan tikkeetti muradhu dhabee rabbi shaahida waan tikkeetti muradhee biyya deebi'u dhabee mana xalabaatii ganna baasanii maraadhee fayyaa dhabee sababa birrii kanaatirra ilmaan tana yatiima guddisa haatiitii hin dhibamte asfitaala haakimii adaamaa jirti ilmaan oromoo ani gara Nuuraddiin sabbare isinummaan na awwaalaa kalaas dandeettan irraa naa fuudha dadhabdarreeffa kiyya ilmatti na deebisa. Kanuma isiniin jedha ta'isaata rabbii haa taatu ta'isaata ani amane sanitti isa dhiifadhe isa hin shakkine ilma biyyaati jedhe ofitti isa aansi kafana godhe arrabbitti isa dhiise aalimni itti naan booyin hin jiru aaqilli itti naa hin booyin hin jiru ilmee teetin si qabe jedheen Nuuraddiin amaanaa tiyya bakkaan naa ga'i jedhe har'a sii galcha boru sii galcha osoo naan jedhu ukkaa'umti itti erge wallahi wabillahi Nuuraddiin gaafa kaanii bilook na godhe. Amanti fuudhellee jedhe kan inni amanis ragaa guutuu warra jaarsallee sagalee isallee aadiin isallee wanni hundi na harka jira yoo dandeettan sa'ati amma kun ani fitnaa guddaa keessa jira kun ummata ragaa qaba waan an keessa jiru funuunni halkanii guyyaa narraa hin citu onni na dhukkuba kaleen na dhukkuba an dalagaa dadhabee jennaan micaan dheengadda micaan warra albeen natti fiige. Wallahi amma kun sa'ati amma waan tikkeetti muradhu dhabe udda kaleetti miidiyaa madarra naa iyyaa dhaqanii doolchee takka naa dhaban doolchee takka tikkeetti mirraa murra jedhanii tikkeetti narraa muru dhabe ani haganuma isiniin jedha hagi isin jeeqe obboleeyyan tiyya oromoo kiyya saba kiyya dhiifama naa godha hin gubadhe keessoon na gubate warra qabriitiin isa kadhe diinii rabbiitiin isa kadhe masgida rabbiitiin isa qabe isarraa dhabe Nuuraddiin. Isa saaxiluu fi miti nama saaxilullee ani miidiyaa irraa bahee haasa'ee hin beeku nama miidhama kiyyaa himatee beeku miti ani nama barreeffama taqqaa jedhee hin beekne jara kiyya carran miidiyaa kanarra na fide guyyan na dhaabe nama miidiyaa kanarratti fide uummataa dura na dhaabe rabbitti isa dhiifadhe galgala qabriiti kanaaf waan naan jettan naan jedha isiniin jedhe wallaahi sa'ati ammaa kun lafitti kanaa keessa jira ammuma sa'atii kana kun waan tikkeetti kafalu dhabe warri kontiraata hin finne sirraa hin murunaan jedhan hujii dadhabe ufii mana kontiraata jira biirootti yoo deebi'e na tuman dararaa guddaa keessa jira falanaa godha duniyaa tiyya soo argitan irraa naa fuudhu yoo dhabdan ana biyya na deebisu ilmaan tiyyatti kanuma bakka gabaabaa. Taat godhaa namni yaadaa namni sagalee obboleettii ta'e na dhageettanii qalbiin isin cabee nama yatiima guddisu anna wallaan danda'ee illee hin dubbadha fitraa kana hin danda'a wallaan danda'ee waan namaan goonu rakkoo obboleeyyan keenya yoo dhageenyu hin ulfaata. Obboleeyyan keenya kanatti saganamuu garaa walitti jabaatanii waan kana hojjetullee ni ananatti ulfaata. Mee namni yaadaa oseenatti kallatti obboleettii ta'e tana sagalee obboleettii ta'e kana warri dhageettan warri namummaan isinitti dhagame waan tokko dubbadhaa fala dhayaa jechuun barbaade.